psychologically sirni sun mootummaan sun naannoon sun keessa jiru yoo sirriitti hubatiin tarsiimoo baasuu hin danda'amu. Tarsiimoon haala qabatamaa irratti strategic assumption waan jennuun jira. Faaktii fudhattee faaktii irratti hundooyiteetii tarsiimoo baaftaa jechuudha. Tarsiimoo tokko baasuudhaaf haala qabatamaa hawaasa sanii, haala qabatamaa naannoo sanii, biyya sanii, mootummaa sanii, sirna sanii sirriitti hubachuu barbaachisa. Kanaaf jijjiiramoota afur observe godhe ilaaleen isin himuu barbaadarra. Waan hoggaa gubbarra ilaalan mul'anne garuu siyaasa biyya sanii, hawaasummaa biyya sanii fundamentaalii jijjiiree jira sirni amma jiru kun. Waa afuriin isinitti himu. Tokko commercialization of politics. Biyya sanitti siyaasaan shilingii sumuni taate amma. Xiqqoo warreen irra turtan beekuu dandeessan ta'ee dargiis ta'ee Sillaasees namni hedduun jirtanii warra turtan. Dur biyya san keessatti namni aangoo qabachuu ka barbaadu istaatasaa fi obbo Abalu jedhamuu fi Ato Abalu jedhamuu fi aangoo qaba bulchaa aanaati bulchaa godinaati daanyaadha jedhamu istaatasii fi psychologically istaatasii fi amma maaltu dhufee namni amma aangoo ka qabatu purely for financial reasons. It is very important to notice this. Maalifi akkaataa state'ni takka mootummaan behave itti godhu hedduu shape godha. Namni duri aangoo ka qabatu aangoo ni qaba. Inni bar bulchaa waan kanaati. Inni bar director waan kanaati jedhamu dhafi. Amma akkasii miti. Namni amma aangoo kan qabatu ittiin sooramuudhaaf mallaqa ittiin qabachuudhaaf. Kuni maal fide isin fakkaate? Dura amma namni sila bulchaa kantiibaa irra fakkeenyaaf ministeera turraan aangoo guddaa qaba sadarkaa federaalaatti ministeera guddaadha. Amma namni ministeera irraa hajaan qabu amma namni kantiibaa magaalaa baddeessaa ta'uu isaa wayya ministeera ta'uurra ministeera tokko tokko ta'uurra. This is very important. Namni amma nama amma ministeera ta'uuf caccabu nagartu. Nama kantiibaa ta'uudhaaf deemu agarta. Lammaffaa dura amma sadarkaa federaalaatti prime ministeratti aanee foreign minister ta'uu barbaada ture namni. Akkasii miti. The second highest high profile position was foreign ministry. Amma kun hafee namni eessa dhaquu barbaada? Bakka keessattuu meeshaan alaa bitamtu waa irraa cirachuu barbaadu dhaquu barbaada. Ministeera tokko tokko keessatti ministeera guutuu ta'urra ministeera tokko tokko keessatti ministeera sadaffaa ministeera deetaa sanii gadi sadarkaa daayirektaraatti seenuu barbaada jechuudha. Militarii keessattis jeneraal abbaa urjii sadii ta'e fiildii irra takkaa'u bakka tokko diviizhinii komaandii gochuurra loojistikii irra bittaaf gurgurtaa irra hojjechuudha barbaada jechuudha. That country has been reconfigured. It's really reconfigured. Kan itti aayetiin laale sirriitti. Kanaaf akkaataan sirni ammaa kuni siyaasaa biyya sanii commercialize godhee jira. Kuni amma ifatti dubbataa turan beekta nuun galle gaafa dura galle san namni tokko ministeera bulchaa aanaa ta'e takka bulchaa godinaa ta'e waggaa 3-4 keessatti yoo mana hin qabaatin yoo makiinaa hin qabaatin maaloo ministeera ta'e maaloo bulchaa ta'e jaama ture. Amma yoo gartan Finfinnee keessatti naggaadeen ciccimaan warri waa'ee mallaqa bulchitoota biyya sanii amma even sadarkaa gadi aanaarra jiran hoggaa laaltanii hoggaas wajjin ta'anii haasayan barcaa irratti haa taatu taasisaatti bakka feetetti deeqa 5 booda siyaasaan haasayan deeqa 5 booda mallaqa haasayan. It's very interesting. One change tokko kan hin arge kuni siyaasa biyya saniitiif nageenya biyya saniif rakkoo uumaa jira. Keessatti namni waa'ee siyaasaa waliin haasa'ee waa'ee ideoloojii waliin dibeet gochuun hafeeti waa'ee imaammataa dibeet hafeeti transactional qofa akka ta'u. Meeqa naa kennita meeqa baasa. Fakkeenyaaf bulchaa aanaatirraa bulchaa godinaa seenuudhaaf mallaqa guddaa makfaata allabbe. Injiru jechuun dura amma fakkeenya dheetii abaluu harka kennitee deeggartee maal caasaadhaan ol baataa akkasii miti. Amma akkasitti deemee jiru. The state has been captured by commercialized political elites.
kuni gara fuuldura baay'ee na sodaachisa. Maali? Biyyattiis ummataas humna alaatiin waan saaxilu natti fakkaata. Maaliif kompetiishinni eliitii bulchiinsaa jidduu jiru aangoo wal caaluudhaaf osoo hin ta'in qabeenya wal caalu yoo ta'e qabeenyaan wal caalu irratti yoo fuulleffatu taate risoorsiin biyya sanii immoo hedduu limited waan ta'eef dantaa biyyaa dabarsanii gurguruudhaaf waan saaxilaman natti fakkaata. Waan tokko tokkos argaatiin jira. San tuttuqee deebi'ee zabdiyyaan bu'u garuu tokko wanni na hubachuu qabdan commercialization of politics incredibly fast fidee jira. Kuni waan gaarii waan hamaas qabaachuu danda'a. Probably eliitiin transactional ta'e compromise ta'uu danda'a. Compromise gochuu irratti waliin haasa'uu irratti saxxoo maqqabal jedhamu saniif karaa banuu danda'a ta'a. Gara biraatiin garuu dantaan uummataa dantaa hawaasaa wanni jedhamu namni siyaasaa ka seenu public interestiidhaaf osoo hin ta'in purely financial interestiidhaaf ta'aa deemuun kun by the way amma OPDO fi yaadee qofame kan hin jechaa jiru. Even namoonni qabsoo keessa yeroo dheeraa turan hidhamanii cabanii miidhamanii aboo kana booda galaalan hiriyaan isaa duroome mana ajaa'ibaa qaba. Makiinaa oofaa san qofa osoo hin ta'in bakka biraatti immoo mana qabaa dachii qabaa. Kanaaf namnummaan qabsoo keessa tures aboo maaliif irra akkadha jee gara waan kana dabalamuutti argaa jirra jechuudha. So one change is commercialization of politics. Kalamaffaa PRization kan jennu. Biyya san keessatti wanni dalagamu hundi gaafa yaadee geegalee amma garuu saffisaan dabale. Kunis maali? Projektiin tokko waggaa dalagamu jireenya uummataa jijjiiruudhaaf yookiin immoo biyya guddisuudhaaf osoo hin ta'in daily news yeroo yeroodhaan just guyyaa saniif namni sun ittiin faarfamuu mootummaan sun ittiin faarfamuu irratti fuulleffata jechuudha. Waan hojjetamu projektoota waggoota afran hojjetaman yoo laalte fuulleffannaan guddaan bilijilichi irratti ta'e. PRization amma bar qondaalli hundi Facebook armii mataa ofii qaba qondaalli hundi. Qondaalonni amma Oromiyaa irratti jiran federaal irratti jiran yoo laaltan nama 45 kan mindeessantu jira ka Facebook irratti waanuma gaarii isaanii faarsu footoma isaanii maxxansaa fi ooluu qaban. Xiqqoo waggaa waa dalagan waan san godhuuf kun PRizationiin kun namni waan substantiif ta'e waan qabatamaa ta'e hojjetu irratti osoo hin ta'in waan guyyaa har'aa ummanni haasa'uu danda'u ummanni ittiin faarsu irratti akka fuulleffatu sadarkaa mootummaatti illee sadarkaa qondaalaatti illee kun observation tokko waan godhe kana jechuudha. Kabiraa jijjiiramni arge anti intellectualism. Dhaloonni nu duraa sanii keessattuu dhaloonni 70moota 60moota keessa ture sun beekumsaaf kabajaa qaba ture. Inumaa xiqqoo keessa dabran turan. Hedduu hair splitting keessa seenu turan. Komunizimiin waan akkasii qaba namni hedduu dibeet godha ture hedduu waliin morma ture yaada kitaaba adda addaa dubbisa ture seeliidhaan deema ture beekumsaaf gatiin guddaa ture. Amma waggoota afran kana hayyoota ofirraa dhiibuu hayyoo beekumsa xiqqeessuu warri beekee uumaan finne yoo agartan miidiyaa mootummaa irratti illee it's interesting manidhaa keessa taa'eetiin namoota sadii ka PhD qabu warra PhD qabu kan arrabsuun arge. Beekumsa argachuun dhiphoo akka nama godhu shaaloo akka nama godhu duula intensive godhametu godhame. Kanaaf maal ta'ee imaammanni biyyaatis tarsiimoon bahus qorannoof qo'annoo irratti osoo hin ta'in hawwii fi wishful thinking irratti akka ta'u godhe. Wannummaan ca'umsi guufatee rakkoo keessa seenneef tokko wanti godhamu karoorri bahu imaammanni bahu tarsiimoon bahu qo'annoof qorannoo irratti hubannoo irratti sirriitti gadi fageessanii irratti mari'achuu irratti osoo hin ta'in gubbaa garaaf godhanii deemuu irratti fuulleffatame. Kanaaf amma xiqqoo yoo inni malee baatii jahan dabre kana yeroo lolaa sanfaa hedduu nama sodaachisa ture. Biyyi sun biyya sabaa sablammoota waan 70 wayiiti. Gaanfa Afrikaa keessa jirti. Haalli addunyaa jijjiiramaadha. We are functioning in a complex system and rapidly changing global order keessa deemaa jirra. Kana haasa'uun fedhu amma warri biyya san bulchu. No. Waan mataa nama cinqu haasa'uun barbaadan. Waan mataa nama yaachisu haasa'uun barbaadan.
eliitii sheppii godhame hanga gadiitti waan ajaa'ibaatti dhufe bara. Amma hoggaatti akkuma waan tokko sabstaantiif ta'e hoggaa amma lakkoofsa fa'aa yaada wayii dhiyeessu ragaa yaada sanii maal yoo ta'an deebii kennuu barbaadan. San qofa osoo hin ta'in nama gaafii kiriitikaal ta'e gaafatu nama yaada dhiyeessu even warra ijoollee qabsoo keessaa bakka adda addaa itti makamte amma ni gartan yeroo tokko tokkotti fincila itti dhufaa jiru. Namoota xiqqooma yaada qaban akka maraataa itti ilaalu akka farra misoomaatti itti ilaalu akka gowwaatti itti ilaalu. So anti-intellectualismiin bal'inaan biyya san keessa sadaffaadhaan akka baddaa kun. Commercialized ta'e PR irratti hedduu fuulleffate propaganda qofa irratti substaansii osoo hin qabaatin lammaffaa immoo hayyummaa xiqqeessuu irratti deeme. Konsekwensiin keessattuu anti-intellectualismii kuni it's a trend globally waan kana biyya kanatti amma biyya Ameerikaatti yeroo Trump waan akkanatti ture yoo ilaaltan. Hayyummaa beekumsa xiqqeessuu more emotionally onneen deemuu ol kaasuu irratti fuulleffatamuu kana agarta. Kuni rakkoo biyyattii salphisanii akka ilaalan. Ni jeefaa xiqqooma fudhatanii if there is a will there is a way ka jedhu. Kanaafuu gidaara san nin cabseettee deemnaan cabsitee deemuu dandeessa. Osoo hin xiinxaliin maalirraa ijaaramee osoo hin laaliin deemtee waa hundi cabsuu dandeessa yaadni jiru kun predominant ta'ee dhufe. Kun biyya san diigaa jira beektaa? Maaliif? Waan qondaalonni dubbatan kana carefully hoggaa laaltan waan isaan hojjetan hoggaa laaltan waan hin bilchaatin waan itti yaadamin xaxama biyyi sunii fi naannoonni sun keessa jiru sirriitti xiinxalanii karaa filachuu osoo hin ta'in naa akkuma itti dhufetti akkuma billichitti jeetti itti deemuun aadeeffamee dhufe. Mootummaa qofa keessatti miti. Contagious ta'ee jira yaadni kun. Nama hojii hoggaa gatteessee xiqqooma waan substantive ta'e. Maali wanni amma jettu kun theoretical background isaa maali? Where is the empirical evidence? Muuxannoon biyyoota biraa maal fakkaata? Hoggaa jetteen hoggaa kun bara yuunivarsiitii miti siin jenna. Kun siyaasaadha siin jenna. Siyaasaan shira malee waan sirriitti itti yaaddee itti cinqamuu qabdu miti siin jenna. Barkasii finne yuunivarsiitii barsiisiif osoo hin ta'in waan kana geggeessiifi inuma geggeessi qofa osoo itti yaadin. So rakkoo amma agartan biyya kana keessatti agartan keessaa tokko this anti-intellectualism has led to shallow analysis. Rakkoo biyya sanii rakkoo diinagdee biyya sanii akkatuma isaan diinagdee itti fix godhuudhaaf yaalan yoo ilaaltan akkatuma amma dhugaan eegan bahee booda qondaalota tokko tokko argeen ture. Biyyi sun lola waggaa tokkoo fi walakkaa namni 500 fixe keessaa warra hogganan fakkaatan. They have not taken time to appreciate and reflect how deep the country has gone. Akka watakkan ta'in sitti haasayan. Maaliif jee hoggan laalu anti-intellectualismii maalitti ergee waa hunda salphisanii laaffisanii akka laalan godhee jechuudha. Jijjiiramni sadaffaa ani arge afraffaatti osoo hin dhufin keessattuu anti-intellectualismiin kun maal godhee nama amansiisuudhaan osoo hin taane sodaachisuudhaan bituu. Namoota carefully mee Amaarri maal barbaada, Oromoo maal barbaada, Tigreen maal barbaada, Walaayitaan maal barbaada, mee waan inni barbaadu jidduutti hafiinnu jechuurra wal jibbaa fi wal shakkii jidduutti naquu irratti akka fuulleffatamu godhe jechuudha. Even Oromoo jidduuttu hoggaa gaafiin tokko ta'e maaliif gaafiin kan ta'e? What is the incentive mechanism driving the protest, the rebellion? Kajau analyze gochuu dhiisanii garamitti deeman securitization. Balaan takka kaateemi maddi balaa kanaa maali? Kana yoo goone maaltu ta'a? Jaanii ilaaluun hin jiru. Waraanuma itti erguu taate jechuudha. Ibidda belbalaa turuu jiru irratti ibiddi kun maa belbalaa? Dhiiroo margatu goggoge moo? Biyya santu gaasa qaba moo jechuun osoo hin jiraanne oo belbalaa jira itti beenziiluma itti naqaa jiran jechuudha. Kanaaf anti-intellectualismiin biyya san keessatti rakkoo guddaa uumaa dhufee jira. Fourth, cruelty. Biyyi sun lola keessa turte erguma jaaramtee kuniif waan haaraa miti. Garuu wanti haareen hoggaata asaanaa kana dhufe gara jabeenna namaati.
humna hidhate qofaa miti mootummaa gaafii warra ribeelolaa qofaa miti gara jabeenyi dhufe viidiyoo amma intarneet irratti agartan kana kareeffa guban ka lubbuun guban bakka takka qofa miti miti kataa jiru it's happening across the country namni lubbuu wal gubuun it's happening across the country dullatti manatti ol dhiibanii itti qabsiisuun it is happening across the country. It is being done by all actors, organized or disorganized. San qofa miti. Isinuu itti seenu jirta nama kana maal desensitized ta'e namni. Nama lubbuun guban arganii guyyaa tokko haasa'e namni. Guyyaa lammataa bira kute. Amma nuti gabaasa tokko tokko walitti qabdee hidhamaa baasanii ajjeesuun miskiina fixuun maaliin mali gaafamu akka waan guddatti ilaalamu even in the society cruelty waan biyya san durin jirree wani janto kun jiraami durin jirreen biyya san dhufe jira so kuni maal godhe kufaatii diinagdees dhumaatiin namaas diigamuun biyyaatis akka waan normaal ta'etti hawaasninis mootummaanis sirnis akka fudhatu godhe jechuudha. Amma rakkoo biyya sanii nama biyya sanii irra faranjii hojii gaara haasa'u galaaf dur rakkoo teenya nuuf galaa beektaa faranjiidhaaf hubachiisuun nutti ulfaata ture. Amma daqiiqaa 5 keessatti faranjiin biyya feetee rakkoo biyya sanii ni hubatte hoggaan ittiin. Namni biyya sanii garuu normalize godhe cruelty hammeenya cruelty kana fudhatee normalize godhaa dhufe jechuudha. Maaliif hin kana sanitti hima? Commercialization is, PRization is that is. Anti-intellectualism is. Cruelty kun iso gawle qabamu. Atiin biyya sanitti waan haaraa keessa seenaa jirra. Akka hawaasaatti, akka biyyaatti, akka ummataatti feezii haaraa keessa seenaa jirra. Kan akkamitti keessaa baanaan gaafii guddoodha. Ummata keenya diaasporaatis hundumaa kan biyya keessaatis kan hin gaafadhu keessattuu hayyoota kan hin gaafadhu